Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa fayyaa Oromoon bakka jirtu hundaa'u nagaa rabbi isinitti haa ta'u. Waan biyya keessa deemaa jiru kana Oromoo hundaa'u nama Oromoo taate hundaa'u yaachisuu qabaa. Nama gartee qalbiillee nama cabsa. Namuu gaa biyya alaa hajiraniis biyya keessa hin jirres gaa biyya keessa jiru waan kana godhaa jaaniitti himuulleen gaa waa gaarii miti lubbuu fi nama fedha. Ammoo silaa akka yaada kiyyaatti Oromoon bakka jirtu hundaa'uu gartee inumaa ta'ala jirtus ta biyya keessa jirtus akka gartee guyyaa tokkotti karaa hundaa'uun karaa Finfinnee deemanii gartee hiriira bakkuma takka bahan silaa guyyaa tokko nurraan fuutu biyya teenya ummata kana harkaa fudhachuuni kanuma jeetiin yaada kana jeetiin viidiyoo kana tolche yoon dogongorees gartee na sirreessuus ni dandeeysan kanuma jeetiin viidiyoo kana tolche galatoomaa nagatti.